yaadatte kennitaa jettee Dookter Biiftuu Haasofsiifteetta? Moonit erga silaan dubbadha bar isiin walaloo hojjedhaa jetteetti wajjin hojjedhaa gaafadheennaan hojjedhaa Akka waliin hojjettu waliin wal mari'attaniittu jechuudha. Wal akkasii. mari'attaniittu amma kottas deebi'il. jechuun situ Amma bara isiin gaaffii sirrii hin jirtu Moonit. mooni ani waan irraa beeku hin qabu wanti inni naan dubbateeru hin jiru. Yaa Moonit isiin yeroo isiin gaaffii dogongoraa gaafachuu eegaltu lal yoo gaaffiin sirrii hin taane deebiin akka sirrii hin taane hin beektu. Walaloo fi ana keessaa tokko filadhuun gaaffii sirrii hin ta'in. Irran deebiin kalaas jecha takka lama takka sirraa dhagahuun fedhu waa'ee yallee haasoftuun fedhu kalaama takka sirraa dhagahuun barbaadu. Si jammaar moonetiif wajji haasoof kabaja ishee astaara malee jecha takka sirraa dhagahuun barbaadu. Ilamma meela rakkoon uumamte har'a raftanii boru yoo kaatan waan akka furatuufan gaaffii amma gabaabdu akka qorataan naa deebisatan barbaade kanaafanii. Eshi waliin hojjechuu eegaltan biqiltuu faana. Dookter Biiftuun kunoo hin beeku jette waan naan mari'atu hin qabu jette. Hin beeku. Asumatti deebii walitti walii deebisaa deemna jechuudha. Qorataan immoo Dookter Biiftuun akka jireenya kee keessa jirtu. Anasitti ilaalimmoo na dhiifame si'umti nu rakkoo qabdi maaliif rakkoo qabdi naan jedhe nuti walaloo kun ergi gadhiifame walaloo waggaa takka. Durallee wal faarsinee gaddisni jira waraabanillee gadhiifataa turan. Utuu amma isa dheeraa kanatti taa'amnee hin barreessiniin dura yeroo sammaa calliste ishee. Ani waan waraabee gadhiise hin qabu yaa ofii. Sorry obboleetii. Ani waan waraabee gadhiifa. Gadhiise hin qabu. Waraabeen jenne kan Kanatti booda ammoo mana keenya keessa adeemaaru ati irraa hin beeytu callisatis. An dhimma kanarraa qabuuf dhimma kanarraa qabu isaaf isa qofaadha. Kanaaf ani lame amma kan inni dubbii kana galchuu barbaade qorataan Dookter Biiftuun akka jirtu jireenya kee keessaa akka jirtu wanta biqiltuu faana haasofte hin qabdu. Amma biqiltuunis qorataan ammaa wanni kun aarti isaa bal'atee dhiistee waan deemtuu miti. Gaa'id gootee Hin jiru murtaa'e ana bira ammoo kalaas an takka dubbadha bar filatee filannoo isaa anaaf bakka galmaa'ee jira. Cufeeraan ajandaa kana baay'ee kalaas har'a ala waa itti deebi'ullee hin qabu waan bulee ilaalamu. Hin qabu. Filatee filannoo isaa isaaf ta'e anaallee ta'ee jira. Yoon dubbii keessatti si mufachiise Moonit nagaa ta'ii hundi keessanuu nagaa ta'an rafaa. Garuu akkanatti sin dhiisee deemuufis dadhabe qobaa kiyya sin dadhabaan jira. Miira keessaa hin baane atis akkas. Ilaan amma assaamintiin isinii kennu atillee qorataa itti yaadi. Dooktarillee atillee dhuguma siin jedha wanni ila har'i Moonni baharraa har'a waan itti yaadu hin qabu sin jedhe gara. Har'a irraa kaasee waan itti yaadu takkumayyuu hin qabu. Wantan itti yaade qaatan itti yaade wanta kana. Walaloos nan filadhaa dooktoriinis nan filadha jedhee itti yaade biiftuus nan filadha jedhee. duratti akkanuma naan jette. Dooktoriin illee dhabuun barbaadu walaloo kiyyallee dhabuun barbaadu. Ishee erga dhabuun barbaanne immoo akkamitti gaari gootee sirreessuu dandeessaa irratti
qaama biraa isin barbaanne walaa wal geenyaa haasofnu. Garillee guddaa galatoomne riilii dhugaa baay'ee si kabaja itti yaadi. Qorataan illee waan kanatti yaadi keessaan wal haasaa buqoon illee